Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akkuma kanaan dura raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti fulbaana 20 bara 2021 jalqabee immoo televiziyooniidhaan toora saatelaayitii Itiyooosaatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darbu. Guyyaan irraa qibxata fulbaana 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11 bara 2014 kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Karaa teknikaatiin kan qophii kana isiniin ga'umoo Nugusuu Taammireeti oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaati gara isin dabarsa. Atta booltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. TPLF fi mootummaan Itiyoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufu taanaan sababaa walitti bu'iinsaan kan dadhabe dinagdee Itiyoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu ishee United States beeksiftee jirti. President Biden kan mallatteessan ajaja uggura waliin wal qabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Biden rakkoon namoomaa kaaba Itiyoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'uu ittaanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itiyoophiyaa fi Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itiyoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan. If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access, mootummaan Itiyoophiyaa fi TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii addaa hordofuun ni danda'ama. United States dinagdeen Itiyoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif waliigaluu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektiriikii, telekominikeeshinii fi baankii fakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'a. Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itiyoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan Biraan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itiyoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun bayisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruu isaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin geggeeffamnetti ka geggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaa murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti kan geggeessamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeeffamuuf qophii barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo 9 keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo geggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee addi bilisummaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of baasuu isaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdul Qaadir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itiyoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamurraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Kennedy Abaate Finfinneerraa.
Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyattii bulchaa akka jiru gumii siivilii waraanaaf rakkisaa akka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aangawoonni Sudaan beeksisaniiru. Miseensa siivilii kan gumii sanaa akka ta'an tokko Rooyitersiif akka himanitti yaaliin fonqolcha mootummaa halkan edaa erga taasifamee booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbiimaa gumichaa akka ta'an Muhammad Al-Faaqii Suleymaan akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashir aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014tti filannoo geggeessuuf illee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa ofutuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee Kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha Kaartuumiif omdurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Al-Bashiriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo ce'umsaaf qormaata ta'e isa jalqabaa akka hin ta'in kana dura yaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf innaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti kafuulleeffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin pireezidaanti Baayideniif hooggana isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara Niiwuorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sana irratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waaltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufnee boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknooloojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan malaammaltummaa irraa walaba ta'e irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala hammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan ordofaa jirtanu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaatti amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa nu wajjin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiisonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse. Maqaan koo Faayisaa Giddiisaa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa quunnamtii addunyaati. Akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedhee fudhatu dhugaaffachuuf taanaan sababni isaa amma targeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jaarmaa waraanaa, jaarmaa siyaasaa, jaarmaa tikaa mixiree tarkaanfiin fudhatamuu jedhu. Adda hin dhoofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jaarmoota kana michiistee suwisti gootee akka kennisiisuu fi harka isaanii michiistee akka isaan tadaraadaran gochuu. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii
Kanafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Yeroota kana konseptii guddaa godhatanii amma gaa issuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaati yookaan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan ingeejjiinelli biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jiinelli hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhuun qabu malee amma xariifatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu. Maqaan kullee himuun barbaada. Baayiden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiisuus hin qabdu waan sodaachisu hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo jedheyyuu nuti sana fudhachuu hin qabnu nan jedhame. Akka kootii fudhachuus hin qabnu. Fuuldura ta'uu kan qabu Itoophiyaan arras boorus fuulduras birmadummaa ishee eeggattee kan dhaabattudha. Hin sodaatus duubas hin deebitu kan dhufu immoo hundumti keenya harka tokko taanee hin ceenas immoonas Baayidenis waa akkasii iyyuu sodaachuus hin qabnu. Mo'aa Alamaayoon jedhama. Amboo University Department of Sociology irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu qaamni biyya keessa jirus qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun positive sectionidhaa fi negative section qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Waldhabdee jechuun waan hamaa jechuu miti garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negotiationidhaan hiikama. Gara negotiationii gara waliigalteerra darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'e garuu badiin lubbuu namootaa dangaa qabeenyaa dangaa uummatiin jeeqama infleeshiniin dabalaa bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'atanii tu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win-win scenario hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a qaama kamiin haa ta'u hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurrattu uummatiyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis keessatti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee sanas ta'ee uummatitu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu akka namatti neutral ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii sun utuu dhufin nageenyaa hin xumuru hojii qoqqobbiin sun fumaataa jedhee yaada. Maqaa kubsuun barbaadu. Akka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti tola akka kootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis biyya keenyatti kufaatii fida waan ta'eef baay'ee dhimma baay'ee natti fakkaata. Maqaan koo Takiruun Miratuun jedhama. Waggaa kana guutuu falamaa fi dhufanii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti waraana labseen amma yoona tasgabbaa'uu dandeenye. Haa ta'uuti warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uuti biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uuti yeroo darbe mootummaan Ameerikaa Joon Baayiden qoqqobbii isaanii biyya kanarratti raawwataa hojjetan sirrii akka hin taane hubadha. Haa ta'uuti yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka sana immoo qoqqobbiin kun taane seeraan ala wantoota nama muraasaan kun amma kana babal'atti waan jiruuf namoonni kana yakka sana hojjetan itti gaafatamuu qabu. Biyyi jeeqamuun irra jiraatu tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun taane nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata. Kan jiraatama walaan booddee akka nama barate nama waan biyya isaatti waan gaarii yaadu tokkotti agamitti akka sana dubbifatti keeyyatoota United Nations wajjin qabsiisanii rakkataan taa'u godhanii kaasanii Itoophiyaanis biyyoota kaawwantii jiran dabsuuf United Nations walaadhaman keessaa tokko waan taateef inni kun dhimma nageenyaa fi dhimma humanitarianii fi
kanaafuu yaada isaan kaasan kun akka yaada qajeelaa gaarii ta'an kanaaf sirrii dhan jedha inni Itoophiyaan nageenya kan nu barbaada nageenya barbaada yookaan qaamonni yaaditti godhamee kun qaamni waanicha godheefi kun waannaa gaarii jedhanii negoosheet faayii godhanii nageenya fidanii natti tola. Tajaajilli geejjiba magaalaa konkolaataan baajaaj yookaan miilsadeen Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufeera. Zoonii Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibni kun kan heddummaadhaan uummanni itti fayyadamudha. Garuu yeroo dhiyoodhaa asitti warra itti fayyadamuu fi konkolaatichota irratti yakki adda addaa akka raawwatamaa jiru dubbatama. Jiraattotaa fi aangawoota poolisii magaalaa Adaamaa asoosiisuudhaan Galmoo Daawit Adaamaa irraa gabaasa itti aanu qindeessee jira. Garas darba. Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miilsadee 12,000 oltu jiru. Kumaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miilsadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu. Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii fi geejjibaa kanaan ni raawwatama. Fakkeenyaaf nama 2 ta'anii 3 ta'anii baajaajii keessatti aseesisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannan ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan surreerraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamanidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamanii. Kumaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisuu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan. Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1 2 3 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayiiwwan kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uu isaati. Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miilsadee kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miilsadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosiisaa Baalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima. San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma duraayyuu naannoo waggaa 2 ofee on jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma kee irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carqaa carqeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 ji'a 12 gaafa guyyaa 3 halkan keessa sa'aatii tokkoof yoo gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2dha gaafa Adaamaa guyyaan Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessinaan jedhanii Eshiin jedheni gaafa dubbatan afaan Oromootiin dubbatu bakka jedheen man nama 2 boolee isatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedhan. Eshiin jedheen qarshii 30 walii galle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuudha daqiiqaa 20 hirruu akkasumatti fakkaata fuudhee deemee. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajuma zoora darbee waan gaarii bira gaafa keenya koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte.
nan seene naasee tokko akka dhagaan hundinaan jedhanii nan seene dhagaan jedhee bilbilin bu'ee dawwalaa geenyerra nu bayya akka waan jedhu wayii taasaa kazaan bu'ee herreen kee meeqa gaafa naan jedhu bira ga'ee herreega isaa gaafa nan kiyyarraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galchee jechuudha. Naande bakka kazaan gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajarraa bu'ee sun ana boota kana egaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ana achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasuma naan bakka nan lubbuu koo nuti jedhee jechuudha. Sana booddee OBN gaditti gamoon tokko yeroo sana ijaaramaa ture qoshashaa akkas waan badaa qoree mana qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti hospitaala Hayilamaariyaam na seensisanii halkan qixxee haa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman. Dargaggoo Sisaay yaalamee erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata. Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Aga dandeessen guyyaa odoo hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee waliin gitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhattee murteessuu hin dandeessu. Ta'ee konkolaachistoota irra gahaa jedhame kanaaf Komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee mul'achuu mala jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu Komaandar Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoqqeen illee ta'aa akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Daawit Adaamaa. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyatti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota sanbata darbe eebbise keessaa obbolaawwan lama dooktorummaa nageenyaatiin eebbifamaniiru. Dooktar Nagarii Birraatuutii fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu jedhamu. Umriin isaanii waggaa 25. Eebbifamtoota Dooktar Nagariidhaa fi Dooktar Nagaasaa obboleettii hangafa isaa tokkoo fi obboleessa qixusuu isaa tokko qabanii barattoonni kun immoo barnoota isaanii irratti akkamitti dabarsanii waan jedhu jaallanne gammadaa gaaffilee kaaftee deebii isaan kennaniin qophii itti fufutti itti seenna. Barnoonni sadarkaa almost baay'een isaa ba'eessa ture. Qaama tokko kaasee amma kutaa 12tti barbaanama baranneen almost kutaa 4 booda kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda barnoonni baay'ee ba'eessa ture.